nuti horsii isaanii ifneetuma waan haqa keenya barbaadachuu mirga keenya falmuun atu nurra jira jechuudha. Mirga ifii abbaatu falmata. Ilmaan Oromoo mirga keenya haanee haa falmannu. Haala Oromoon irra keessa jirtu kana gootuwwan Oromoo kanneen karaa kanarratti wareegan hundi akka Elemoo Qilxuu akka Jeneraal Taaddasaa Birruu silaa du'arraa ka'anii nu harkanii maal manuun jedhan maa akkamiin nu laalan nama ammallee gabrummaa keessa jirutti nu harkan jechuudha. Gabrummaa nuti hin beeyne namni Oromoo warraan tan ka beekuus ni sirba kan beeknes ni sirba jechuudha. Bilisummaa jee sirba jechuudha. Dimokiraatiin bal'atte jira. Dimokiraatiin yoo ilmi Oromoo tokko yuunivarsiitii keessaa dubbiin galuuf diddee quba baase siyaasaan akka malee deemtu tuni jee yoo gaafate guutuu hidhatti dabarsan jechuudha. Mee laala. Dirmadhaa yaa ilmaan Oromoo